أكمل نجاجرت يا المان رمو وري ميديا الرما أربع جنت تمسلا وأنا جرو فيديو تناك شير وتني تنين كاملين ميلالون ونمر مدة بستاني فينا نتورى من هنا سعودي عربية كيس سجرو ركوا هم تو كيس سجرو ركوا هم تو نور دبرة تورة أما وقت كل جنباتي كلنا كسر أمني جدار كده أمني رياضي أمني تورة دورا رياضي سن ركوا هم تو نور رجعت تورة بعد سدة تجت أمني من هنا حير جنوم جرا من هنا سجهنم جري مرات تباه تبى من هنا ما كتاتن جو جتنا ما أدبن هر باتي لما هر كابلو خير أمني تي أكسر من هم ما بلوي سنا سو بيشان تكنورم من درلا خنون تكني تدرر أمني أما إسين كالشريني تأملين غرجت داروجة سني جدة غنوجة سنا باتي لما جين بعد سدة تجت أمني رجعتوفني erganuge sanillen isin galchine dammale waa'ee nu galchuutti hin jiranu rakkoo hamtuu keessa jirra amma qorrillee seeneera waqtii kun qorra baay'ee miidhamu jirra kanarraan dararaa waan birii nyaanni isaan nuu kenna waa xiqqoodha waan ilmoon namaa nyaanne waan nama sadii afur waliin nyaatan nama tokko kenna nama waan nama sadii afurii walitti waan xiqqoo nu kennan jechuudha rakkoo hamtuu keessa jirra akka furmaata argannuuf miidiyaadhaan warri miidiyaallee akka nu nama nuge geettan barbaannaa jechuudha mootummaan illee gama isaatiin waan jedhu ashama akkasuma ni booye gurbaan akka tasaati dhuguma mana sadiitti dhabne mana Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaalee sadii inni amma sadaffaadha jedhu akkuma beekamutti siree takkitti nama 4-5 irra rabna uffata kana nurraa yaasanii sibiilaan harka waliin nu hidhanii mana fincaanii nu geessanii askari kun wal jijjiiree harkaan nu tuma akkuma beekamu ilmaan Oromooti yookaan Itoophiyaa qofa waggaa tokko keenya jechuudha waggaa tokko keenya jirra lammiin biraan isaa fartii isin mootummaa keessanii isin jibbee waan isinii goonu hin qabnu isin yoo sa'aatii tokkotti immoo fidaa jee isin galchina jedhanii nutti dubbatanii wajjin bu'an jechuu askaroonni suuqiidhaan akkuma keessan nutilleen ala galla rakkoon ka rakkoo mootummaa keessaniitti jedhanii uummata keenya sheerii nu godha iyya nu dabarsa nuti Itoophiyaan akka baranaatitti miidhamnee hin jirru jechuudha maaliif hiree keenya jennee yeroo tokko fittaarra namoota baay'een maraate mana hakimaa yoo jaan guyyatti namni 180 dhukkubsatee oola kaan dhiiga deebisaa dhiiga baasaa akkasuma dhukkubaasaa siyyaa jaanii jira namoonni Itoophiyaan jiruu keessa hin jirtu jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti kanaafuu mee sheer nu godhaadha iyya kana nu dabarsaa yoo gartee rabbummaan nu baase malee akka ilma namaatiin miidhamnee jirra lammiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti akka baranaa cinqamtee hin jirtu biyyi keenyaas mootummaan keenyaas nu jibbanii mootummaan Suudiitis akkasumatti ummaa isinii godhuu hin dandeenyu jedhanii uummanni ganamaa galgala cinqanii kanumaan sheer nu godhaa nu dhagaadha iyya kana nu dabarsaa lammiin Itoophiyaa baay'ee rakkoo keessa jirti uffata qabdu waggaa tokko guutuu birii nurraa guuranii tumichi isaanii akkasii wanni nurraa laaf hin jiru jennee isinitti jennee ija dabarsinee jirraa galatoomaa isin jedhu